dabarama waan takkan bachuu barbaada waa'ee torbaan walloo kana laalchisee torbaa wallootti biyya keessaa qophii jabduudhaan deemaadhaa jira. Dhugatti waan hedduu nama boonsu asirratti waa dubbachuu barbaada, waan gaggabaabduu dubbachuu barbaada. Dhageessu gara gaadhuftan dhagama dhageessu okay kagaari dhageeffadha, kagaaritti qalbii takkaan dhageeffadha waa'ee torbaa walloo kana. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى جرات سندنو ولي سفير عرّا فرد وانا تكا مدرات بدينتور وانا مانتنا ساليان يادم ساليان ايغلتي خافتي امة ولو خان بردي راد اف كوبامي دما داجر خنا غرغارو داف yaada lafa keessa artistoonni Oromoodhaa, hayyoonni Oromoodhaa guutuun irratti hirmaatanii biyya keessaa torbaan kun torbaa walloo ta'eeti addunyaarra beekamee jira. Kuni waan saaliyaan eegalteen torbaan kun torbaa wallooti. Waan kana amma duraan wayin dubbadhee ture. Gaafa wusoon teenya wusoon maqaa Afran Qallootiin galte biyyatti manguddoon teenya manguddoon akkaan jaalannu warreen qabsoo Oromoodhaa buuruudhaaf sababa ta'e warreen afaan Oromoodhaa kana bireechee bifa walitti jijjiiree hangafa nuu ta'e gaafa isaan galan waan takkaan dhaameefii ture. Hawwisoon maqaa Afran Qallootiin galtuun maqaa guddaadha qabdi, maqaa boonsaadha qabdi, seenaa boonsaadha qaban. Gaafa isaan biyya galuu deeman waan akkanaa kanamee dalagaa limited ifin godhina if xiqqeessanii Harargee keessatti ifin hambisinaadha. Isin fakkeenya Oromoodhaati, bu'uura qabsoo Oromoodhaati. Warra afaan Oromoodhaa yeroo duraatiif akka muuziqaan dubbatu godhe keessaa isini hogguu biyya galtan beekadhaa waan kana osoo isaan hin galin hin jeeni hogguu biyya galtan achumatti ganda keessatti rafinaa ganda keessaa ol bahaadha. Oromiyaa guutuu keessa naannawaadha. Oromiyaa fi ummata Oromoodhaa guutuu fakkeenya gaarii waan takka waan boonsaa itti yaadatamtan lafa kaayaa jeetiin itti dhaabee ture gaafa isaan galuudhaaf qophaa'an. Sila arra waan arra saaliyaan goote kana hawwisoo maqaa guddaa maqaa kabajamaa Afran Qallootiin galteetu godhuun irra ture sila to be honest. Maaliif manguddoodhaasi hayyootaasi barreessitoota keessa jira, warra edeleessuu keessa jira, warra olisuu keessa jira. Isaan sila warri waan amma saaliyaan intalti dheengaddaa goote kana warri godhuudhaan malee hawwisoo maqaa Afran Qallootiin galteetu sila arra Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhihaa waliin baasee waliin jiisee waan seenaadhaa waan akkanaa takka silaa dalaguudhaan isaantu male. To be honest arra saaliyaan dhayxee waan kana gootu hawwisoon teenya kabajamtuun gurguddoon manguddoon teenya arra eessa jirti, maaliif jiranii, eega biyya dhaqanoo isaan waan akkanaa kana dalaguudhaaf maaltu harka qabee maaliif hin danda'ini ganda deebanii qe'ee keessatti maaltu hambisee kana hundaaf fakkeeyyaati ilaalan maantana wanni saaliyaan goote kana hunda akka if keessa deebi'anii if gamaaggaman akka if keessa deebi'anii if laalan saboo nuti manguddoodha yoo walleetii nuti hayyootarraachi aanu warra qabsoo Oromoodhaa buure mee nuti hoo maal goonee maal godhu jirraa jedhanii akka if gaafatan goote amma saaliyaan. Wanni saaliyaan amma dalayde akka hangafoonni keenya walliftoonni keenya gurguddaan if keessa deebi'anii ifitti qaanfatan goote. Walliftoonni keenya kan maqaa Afran Qallootiin gale maqaa Afran Qallootiin galan biyyatti hoo waan mul'attuu maal dalagan? I don't see anything. Dhaqanii ganda galan Harargee keessaa ol ba'uu hin dandeenye. Harargee keessaa olii qanii takka Amboo dhufan waan mul'ataa fakkeenyaaf wareegamtoota Oromoodhaatiif wareegamtoota Oromoodhaa hangam maantanaa wareegameef waltajjii takka bareedduu qopheessanii siidaa gamtaa tokko jaaruu hin dandeenye. Warra qabsoo tana bu'uree lubbuudhaan dabree arraan tana qeyroo ganamaa jaarraa abbaa gadaatii fi elemoo qilxuufaa dhaa'u
awwaala isaa watarii baasanii bakka Oromoon beeytu ol baasanii siidaa tokko ijaaruuf hin dandeenye. Waltajjii bareedduu godhanii mana barnootaa tokko maqaa jaarraa abbaa gadaatiin yookaan maqaa Elimootiin yookaan maqaa Sheek Mamar Shaafaadhaan jaaruu hin dandeenye. Hawwisoon teenya maqaa Afran Qallootiin galte awwaansanii dorgommii eenyuutu mootummaa biratti irra fudhatama qabaa, eenyuun mootummaa biratti irra jaalatamaa kana keessaa bahuu hin dandeenye. While this young lady from Canada, Saaliyaan galtee within very short time. Yeroo gaabdu keessatti Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhihaa walitti jiisitee dargaggeessaa fi manguddoo walitti dhiyeessitee torbaan walloo gootee Saaliyaan arraanta nuti sirraa dubbachaa jirra. Biyya keessa irraa haasawaadhaa jiran. This is what we need. Wanni namni hayyuun godhu, wanni artistiin godhu, wanni namni waa beeku, namni sabaaf yaadu dalagu waan akka amma Saaliyaan gootee kana malee akka hawwisoo teenya gurguddoo Afran Qallootti galanii qe'ee keessa taa'uudhaa miti. Artistiin waraana. Artistiin barsiisaadha. Artistiin ija qarayyoo ummata kanaati. Qarayyoon ummata kanaa doomee taa'uun qabu, hojjechuudha qaba. Gaafa bilisummaatis, gaafa gammachuutis, gaafa gaddaatis harka maratee artistiin taa'uu hin qabu. Dhugaan jirtu kana. Arra wanni Saaliyaan goote kuni annama hedduu akka hamilee cabsaa jiru hin beeka. Waan nuti silaa godhuudhaan mallee Saaliyaan miciyyoon daa'imni dhuftee nu duubaan goote jee hamilee cabuun qabdan. Still, it's not too late. It's not too late. Wanni hanga ammaa galtanii gootan waan faayidaatii miti. Waan faayidaatii miti. Mootummaa biratti jaalatamuudhaaf wal dorgomuun, maallaqa irratti wal lolanii wal afaan deebi'uun, horii irratti wal nyaachuun, namni biyya alaatii galee biyya galee maallaqa uummanni biyyaa baasuu irratti wal nyaachuun qaaniidha. Shame, shame, shame. Namni biyya alaatii Ameerika irraa biyya galee, Awurooppaa irraa biyya galee, Kanada irraa biyya galee horii maallaqni qotee bulaa waliin baasuu irratti wal nyaachuun shame qaaniidha. Wanni hawwisoonni keenya godhan waan akkanaa kana waan qaaniidha. Maallaqa wal dhabanii boksii waliif fiigu, khazaraadhaa uleedhaa waliif fiigu, wal hamachuu, wal duubaa wal himachuu kun waan Oromoon takkalleen isinirraa eeyidee miti tasuma. Oromoon takkalleen isinirraa eeyine. Kuni qaani, kun salphina, kuni harargellee maqaa balleessuudha. Kun ummata keessaa baatanillee najisuudha. Wanni silaa Oromoo isinirraa eeyidu angafoota walliftoota Afran Qalloo, waldi Afran Qalloo, kabajamoo walliftoota akkanaa, walliftoota angafa huguujan Oromoon kaabaa kibba bahaa dhiha jiddugala ta maqaa keessan hin beekne hin jirtu. Wanni silaa isinirraa eegaadhaa turan akka ummata kana daranuu mataa walitti qabdanii, mirga kana irratti jabeessitanii, ummata kana humneessitanii, waan gaarii fakkaattu takka gootanii Oromoon hundi isirraa eegaa turte, including myself. Waan akka amma Saaliyaan goote kan simple bara. Waan akka amma Saaliyaan artistoota Oromoodhaa walitti qabdee gootee kana silaa maaliifi Oromoo Weekiin qopheessina. Oromoo Week yookaan yaadannoo qeeroo ganama yookaan yaadannoo jaallan ganama qabsoo tanaaf wareegame silaa qopheessuun kan irra ture isin hawwisoo maqaa Afran Qallootiin biyyatti galte manguddoo kabajamtuu gurguddoo san silaa wanni isirraa eegama waan akkanaa kana ture. But wanni isin godhaa jirtan kanaan faallaadha. Kanaan faalla akka nama dhabee dhabaaf alaa biyya galee biyyaa waan qotee bulaa waliin buusatti wal nyaatu. Akka nama biyya alatti dalagaa dhabee yookaan jireenya dhabee inumaa akka xiqqoo galee waa kadhachuudhaaf eeggachaadhaa jiru. That's what you did. Nama xiqqoo gartee eeggachaa jiru. Yoo muulaan naa baramtee na yaamanii galee waa kadhaa. Akkamiin namni maqaa gurguddaa kana qabatee uummata keessatti galee ummata hiyyeessa qabsaawaa fi tur bar qabsoon teenya ummata irratti hirkachuudhaaf miti. Akka ummanni keenya hafuura baafatee nagaan bobbee galuuf malee ummata irratti hirkachuudhaaf miti. Qabsoon teenya ummata kadhachuudhaaf miti. Ummannummaan keenya nagaa waan oomishatee gurguratee nagaan galee jiraachuudha. Kana hunda immeejii kophaa kennitaniitiif akka waan diaasporaa namnummaan ala jiru hundinuu qoonqumaaf rakkatee gartee maallaqumaaf rakkatee lubbuun asii galtee jiru
biyya galuu eeggatu akkas nu harkaa fakkeessiteeti nullee maqaa xureessitan. Hugguu isin achitti maallaqarra wal nyaattan. Hugguu achitti isin horii qotee bulaan buusarratti walif buutanii wal afaan deebitanii ulee walif fiidan wal kabaltan. Hugguuni ummanni qotee bulaan keenya hiriiree bahee nuti nuun taane nuti isinifanne isinin juu ilmaan Oromoodhaa hunda maqaan bada. Silaa wanni duraangaa hawwinee isinirraa eegaadhaa turre jarri kun hayyoota ogeeyyii qabsoodhaati angafoota walliftootaati biyyatti galanii waan akkamma Saaliyaan gootee xiqqoo tana tasanii gadillee ni godhanii jenneeti isinirraa abdii qabaachaadhaa turre. But you guys run the opposite way. Karaa faallaa dhafiidan karaa faallaa Oromoo isirraan eeyid karaa namni takkaa shakkeen beeyin qe'ee keessaa wal nyaachuu qe'ee galtanii Oromoodhaaf kalee lallabaadhaa baatanii arra qe'eetti galtanii qe'ee keessaa wal nyaachuu. This is shame. Kalee Oromoodhaaf iyyaa baatanii kan kaabaa kibbaa kan bahaa dhihaa jettanii iyyaa baatanii arra manguddummaadhaan qe'ee keessa galtanii Oromoodhaaf waan takka godhuu dhabuun kuni Oromoodhaaf qaaniidha. Isin qofaaf miti Oromoo guutuudhaaf qaaniidha. Kana hunda cabsite Saaliyaan. Kanaafi Oromoo Walloo wiikii kana. It's not only about Wallo, it's about Oromo. Rakkoon Walloo rakkoo Oromoo hundaati. Wanni Walloo keessaa tahaa jiru rakkoo Oromoo hundarra gahaa jirtu. Arra Walloo wiik jee kana faaqee warra Wallootii miti. Oromoota hundaatu torbaan kun torbaa Wallooti jee wajjin dhaabbatee artistoonni Oromoodhaa guutuu wajjin hirmaatanii hayyoonni Oromoodhaa wajjin hirmaatee torbaan kun torbaa Wallooti jedhanii wajjin dhaabbachaa jira. It's not about Wallo. Akka namni garii yaadu kana. It's not about Wallo. It's about Oromummaa. That is what she's doing. Saaliyaan wanni godhaadhaa jirtu torbaan kana biyya keessatti torbaan Oromoo hunda walitti qabdee Oromoon afaan tokkoon yaada tokkoon fedhii takkaan ummata Walloo kan rakkachaa jiru bira akka dhaabbatan godhu jechuun waa'ee wallummaadhaati miti waa'ee Oromummaadhaati. This is Oromo week. Torbaan Oromoo waliigalteedhaan walta'insaan qaamasaa cinaa tokko harkachaadhaa jiru cinaa dhaabbachuudhaaf itti walitti dhufuudhaaf deemtu. That's why I call it Oromo week, not Wallo week. Sila angafoota kagartee waan akkanaa godhuun irra ture angafoota keenya. Angafoota gurguddoo kabajaa gurguddaa qabnuuf warra gartee walleedhaan ija nurraa bane warra walleedhaan nu bashannansiise gartee maqaa afran qallootiin biyyatti gale silaa arra waan akkanaa kana ka godhuu qabu isaan. Osoo isaan galin guyyaa isaan borgaluudhaaf deemaniin maqaan keessan maqaa guddaa kabajaa guddaadha qabdan. Ummata Oromoodhaa biratti dhagayama qabdan. Galtanii qa'ee keessatti nafinaadhaa Oromiyaa tana guutuudhaa fi ummata Oromoo guutuu walgahaa jee kaniin dhaame. Go check my video. Guyyaa isaan boru deemuudhaaf deemaniin dhaamsa kana dhaame. Galtanii qa'ee keessatti nafina. Oromoodhaa fi Oromiyaa guutuu walgayaadhaa. Fakkeenya Oromoodhaaf ta'a ammaas seenaa hojjedhaa jeetiin guyyaa osoo isaan hin galin dhaameef. Garuu kun hundi nuun taane. Arra Saaliyaa takkitti kophaa galte. Saaliyaa takkitti namni bahee ililliin hin simatin. Saaliyaa ammaasii maqaballeessiin gamaa gamanaa ololli gubbat deemuutu kophaa ifii dhaqee shiiddiidha. Ololli waa takka illee hin taru. Maqaballeessii waa takka illee hin tartu. Maaliif nama sabaaf dalaguudhaaf murate ololli duubatti hin deebisu. Kijibni duubatti hin deebisu. Kana ammaa waliin irraa baradha. Nama sabaaf dalaguudhaaf murate nama niin hojjedha jee ololli namaa kijibni waciidhaa fi iyyeensi namaa if duubatti hin deebisu. Saaliyaa osoo asirraa hin galin Saaliyaan hattuudhaa hidhamuudha qabdi warra labsarra baase meeqaa jira. Warri maasii maquma Saaliyaadhaatiin Oromoota Walloo keessaa dhumaadhaa jiru. Ummata Oromoota Walloo keessaa ajjeefamaadhaa jiru. Isaan sun shaneedhaati haa hidhamanii haa ajjeefamanii je'ee warra labsee jira. Jibbannuma Saaliyaadhaaf personaalii qabaniini ummata Oromootti illee bu'anii ummata Oromoo Walloo kan Amaarri liyyuu hayliin Amaaraa itti bobbaatee fixaadhaa jirtu haa dhumanii. Maali isaan shaneedhaa baga dhuman.
warri walloo keessaa hidhame hundinuu ummata nagaatii miti je'ee warra laayivumaan an seene kana an seenee irratti haasawaa ture jira jira keenya kun evidence Facebook irratti live irratti wani nama harkaa ba'e namni nama jalaa waraabaadhaa deema nama jalaa daawunlood godhaadhaa deema if keessa deebisuu hin taatu kanaaf jecha jennu hunda keessatti numaatu ragaa ifitti bahaadhaa deema numaatu ragaa ifi baadhaa ifimaadhaa maalummaa keenya diinummaa oromoodhaaf qabnu yookaan gowwummaa qabnu ifimaadhaa nuuf deema Saaliyaan hangas takkatti duulame maqaa wallo maqaa dha'uudhaan hangas takkatti duulameeti sababa isitti ummata wallollee ummata haqan qabne ummata shiraan dhumaadhaa jiru oromoota wallorraa dhugaa fuunee dhugaa liyyuu hayli amaaraatiif kenninee baga hidhamanii warri hidhame sun shaneedha warra je'ee jira kun ragaadhaa wajjin jira arra ololli namaatii fi waciin kolkoleedhaa akka if duuba naman deebifne waan dalaguudhaaf deemanirraa akka if duuba naman deebifne she proved it waci asirraa namni wacuudhaa fi iyyuudhaa fi olola oofuudhaa fi kun nama dhaabbii qabu nama kaayyoo qabu nama waan godhu beeku if duuba hin deebisu kana prove nu goote this is Oromo week not only Wallo guyyaan torbaan kun torbaan ilmaan Oromoodhaa guutuu walii galanii ilmaan Oromoodhaa guutuu walii galanii ummata keenya ka Walloo bira dhaabbachuudhaaf deemani kanaafiin torbaan kun torbaan Walloo qofaa miti torbaan Walloo gargaaruudhaaf Oromoo walii galte this is Oromo week kana eenyu godhe Saaliyuma Saamii godhe she came up with the idea she went back home she organized qeyroo mataa wali qabde walliftoota mataa wali qabde akka wanni kun ta'u godhuu keessatti qooda ol aanaadha qabdi hawsoon teenyata afran qalloo maal goote eega biyya galte maal godhan most of them are my friends personally redduun isaanii ana hojii saa'eeb garuu what mee waan mul'attuu maal godhan ililliidhaan simataman abaaboo facaasaniif keessummeessan mee waan mul'attu silaa bar warri dhageettii qabu Saaliyaa caalaa bar walliftoota keenya kana silaa warri dhageettii qabu warri Oromoo birattis kabajaa qabu warri Oromoo kutaa hundaa biratti beekamu silaa walliftoota angafoota afran qalloo kana dubbii sigalee silaa isaanii kan dhageema qabu garuu dhageema qaban kabajaa qaban san itti faayidaawanii ummata Oromoodhaatiif yookaan wareegamtootaaf illee waan takka siidaa tokko gad hin dhaabne hanga duraasa wocanii jedhan kana goona jedhan garuu what is it mee onni godhan zero boodarra wani dhageenye maallaqarra walloleeti harkaa wali fiiganii boksiidhaa wali fiiganii maallaqa mootummaa wali qabdeef mootummaadhaan nuu kennaa jedhanii wal duubaa bira dhaqanii annaqootu qabdan ananganaan nagaya anangasiin nagaya what is that biyyalaati galanii moo biyyalaati galaniiti maallaqa qotee bulaa wali qabe opidoo irraa nuu kennaa anqoonni keenan geenye natti qaate naa wayyeessaa maali kun hay kanaaf qabsooyne maallaqa opidoo wali baaftu qoodachuudhaaf qabsooyne yookaan opidoo biratti dhaynee wal kasasuu walimachuu abalukan maallaqa keenya fudhatee nuullaan abalukas nu godhe wanni kana hawwisoo afran qalloo keessatti dhagayamuun ilmaan Oromoodhaa hundaaf fafa qaanii ammataa hin gaddu niin qaanfadhe akka nama beelawee hidhaadhaa gadhiisanii akka nama qoonqoon fixxee hidhaadhaa bahee namni bakka dalagatu bakka yoon dalillee mootummaa si gargaartee nagaan jiraatu irraa biyya galtee waan akkanaa kana keessatti namni maqaa fi ta'eega beelaan maaliif hin duune maaliif daaree uffatan dhabde namni maqaa ifii jiraata maqaan afran qalloo maqaa guddaadha maqaan hawwisoo afran qalloo maqaa guddaadha buura qabsoo Oromoodhaati warra afaan Oromoodhaa kan dubbannuun kana bareechee miidhaysee akka dhageeffannee jaalallee teenya afeerree ittiin boonu warri nu godhe isaan kana arra garuu wanni isaan dalagan
إسان فكاتو to be honest ون إسان دلقن إسان فكاتو أكمتي قوتي بولان هررجيدا هريرة دياسبورا تبهرب بيجا جرن أكمتي قوتي بولان هررجيدا ورّا دياسبورا دا أورومود أف كابساوات ورّا أورومود أف لفات ورّا جورتي قوتي بولان هريرة جوبه there is something wrong there is something wrong قوتي بولان كليك أبساوا بانيف قوتي بولان هرّف فئتي مدام في مقالة بافتي نجار أكا غرغرتوف كابسويني أكا أومشي مقالة بافتي المان في دارا باسو كابسوين قوتي بولان أم مالك قولوا نواسا كانوا نقول أكسيمتي كانوا نقول سنغانو غرغرا what is that خنا وني هوسو أفرن كلو رائقم خنا إيقاتو تنيسن كوني إلمان أوروبو داون داف كاني أنتيا متى ينقدو ورق آنين بين هنك أنفتو ماس ورق أنفتشون بين هنك أنفتو إتدادا تاو السي كغاري قد نجي نمني آنين بين نمني وابيخو غرو متى قدو نمني سينا هوسو أفرن كاللو بيخو نمني أكاتا أفرن كاللو اتهون دي فمت برا دوكنا برا أورومون هندمكين برا نتقوت توتر برا خونغالاتور هوسون تون أكت الآبت نمني بيخو أرى متى قدو سينا بريدا غافس قباتشاتورن أرى غند خيسة غلنيتي قوتي بلو مان كينيا خانو تقاب سوافي توري سلفي اتبهي بلالفت قوتي بلان درم بيخو شرم بيخو قوتي بلان بولوتكان بيخو قوتي بلان بغوا أركدتي نمور مني ديگر قوتي بلان هررقيد مالي فريرت به ما يرت به قوتي بلان بدي قبا I don't think so قوتي بلان مال بيخي مال بالليسة بغوا أركورا خجيبون بيخو قوتي بلان كين وان أركدتي خجيبون بيخو شرم بيخن بولوتكا ميد يفتشو تلفتشون بيخن مالي بسان آنقو دافن ديمن إسان قوتي بلادا نجان أومشتني قلان نجان غرغرتني مقالا قلان شرم بيخن أرى قوتي بلان كينيا ورّا دياسبورا قلتي هررجي قفا خيستي مالي في سلفيبان هاي دياسبورا أرسي قليمي دياسبورا شوادا قليمي دياسبورا ولقا قليمي مالي بكبرتي لتن بين مالي تنبين مالي ونخون قومي أفرنكالو تقلت قفت بان مالي بان because there is something wrong with them because they are not honest to the people وان جرتو خان فينو إرلو اللوس بلالي فنوس وان جرتو here is the truth there is something wrong with them إساني أنفريرو أركن إساني بيالاتي قلي ومن خيني خبيانا من بيالاتي قلي وانغاري نغلافتان وانغاري نوف قدفني ياد غارك أبني نور برته نور اللي جراكته وهاللي كابو جيرينيا بينامات اللي بيخو إسانكو وانغاري دان نوفني دا أبديك أباچا تورن قوتي بولان كين أبدي لسان كبن نمني بيجرو نما بيجلا جرو أكو بغرتي بيجي جرتو تسلالن نما برته جيرينيا نما وجين جراتشو بيخو جراكتا دلقت اللي قرتي وتقات خيشوان هاجاك أبوت سبيخن هقوة قلتي خيشان عبتي سنغا إسان سيخنن قوتيبل من خيسا أينو نرابط يابو مالكن قبنوتي ديمون هندن دينو مغالا قلفتشون توتي أينو نرابط جيه قوتيبل قرقوة توان قوتيبلان سيخن شنكرتا إسان كنتال سيخنن أجمت خاني قرقوة مالف قلت دان جنين مالف أبون نتلكي رجع نسمتن خبجنيتي هودا خانت يفرد أمان جنين برقوتيبلان كبساو تتخنما أكيد السنجا قوتيبلان كرشي يقولون كده ولي باسيل فإيه دلقر راؤولي كنا سيخنة أينون الرابطة what is that يرخين وني كنا خون كاني تكا قرار دقينين بين أرى وني تهي وانا كنا خنا ساليان قرو خنون دريت تجابسته يو إفك أنفتشو بيخن يو إفتك أنفتشو بيخن ساليان كنون دريت لك كبر أرتستين خجلي جند خيسة ديمي وآخر تقفامتي
artistiin biyya alaatii dhufu ka ummataaf dalagaa ture biyyattis galee ummataaf akka dalagan ni jira huno artistii waan akkanaa kanaatu silaa godhuun irraa eegama jetteeti takka lama jettee garsaa jirti. That's what she did. Kanaaf irreedduu namni balaaleffata. Kanaaf irreedduu namni balaaleffata. Warri katti wacee walla gargaaruun deemtu waan biraatiif deemti juhuni irreedduun isaanii kana waan kana cover godhuudhaaf. Saaliyaan fakkeenya taate artistoota Oromoodhaa hundaaf. Saaliyaan warra galee ganda keessa fiigee qotee bulaa walitti buusuuf fakkeenya taate. Lakki gabbuutee qotee bulaa walitti buusuu qofaa miti. Osoo gaduun buune Finfinnee teenyee ummata Oromoodhaa organize goonee walliftoota organize goonee Oromoodhaaf waan mul'attu takka dalaguun ni danda'amaa jettee garsiifte. That's what she did. Wanni Saaliyaan goote kana. Dhugaa jirtu dheessiteetis baqattee jalaan baatu. Unless you accept it. Dhugaa jirtu fudhachuun gaariidha. Qaanii teetis baqattee jalaan baatu fudhachuun gaariidha. Tuni salphina qaanii nu mudatte. Akkuma jirtu fudhachuu qabna. Warreen maqaa afran qallootiin diyaaspoora irraa gale biyya keessatti waan akka Saaliyaan gootu kana godhuudhaa miti. Waan kanaa gadiitu godhuu hin dandeenyu. Yoo nuti walitti himne, yoo nuti dhugaa kana walitti hin dubbanne, eenyuun nuyi ambiti nu kofalti qubnu laattee nu koflu jirti. Saboo jarri dira san faarsine, jarri dira san harka dhooyinneef kanumaahi haganumaahi qotee bulaa maaliin hireefti baasanii maal balleessan laata namni nu duubaayii qubnu laatee nu koflaadhaa jira. If hin garru namaa wajjin ifi kofalla ammaa deebinee. Namaa wajjin ifi kofalla deebinee ifi kofalla. Kanu koflu wajjin ifi kofalla. This is who we are. Sigale. Qaanii kana hunda dhoysuudhaaf wacuun qabna. Warri maantana dhiyeenya kana wacaadhaa jiru. Qaanii tan hunda dhoyfachuudha. Islaan magguu isaan Facebook irraa wacan tan hunda namni arkuudhaaf. Wanni Oromotti gaafii ta'e guddaan kana. Saboo wanta hayyoonni naannoo biraatiin numa gale, hayyoonni tuulamaatiin numa gale, Wallaggaa, Baalee, Arsiidhaa cufti numa gale. Hayyoota diyaaspoora irraa galee ganda keessaa liqambarummaa saamtu agartanii? Takka agartanii? Takka agartanii isin? Nama diyaasporaadhaa galee liqambar qabalee liqambar waradaadhaa ta'uudhaaf wal nyaachu takka agartanii? Have you ever seen this? This is chamber. Barqaaniidha. Akkamiin an Ameerikaa galeetiin liqambar ta'uudhaaf hiigaa? Liqambar qabaleedha. Qotee bulaadhaa wajjin wal dorgoma. Qotee bulaadhaa wajjin wal dorgoma aangoo ganda keessaatiif. Kana ayyummaan kana beekumsi. Kana qabsaawaa ta'uun. Ganda keessaa wal dorgomu. Qotee bulaadhaan caa tokko taa'ee lakkii bakka naabbuu qabooye na filaa. Ambar biyya laaluudhaaf hin dhaqa malee hin jiraadhu. Biyya namni as jiraachuu bari biyya dhaqee hin jiraachuu deema. Allamni Ameerikaati. Biyya guun dhaqu. Dhaqeetii laalee bashannanee rahaa godhee deebi'uudhaaf hin dhaqa. That's it. If there is a good business, I can do a business. Biyya kiyyaa akka lammii biratti bisan dhaqee dalagadhee carraaqqadhee siin deebi'a. Hay maaltu aangoo nageesse aangoo sanuu namni aangolleedhaa fiigu aangoo wayyaadhaan fiigu warri hundinuu warri alaagalee hundinuu bakki itti wal dorgomu jiru magaalaa Finfinneedhaa keessa aangoo federaalaatii fi aangoo mootummaa Oromiyaadhaa Finfinneetti wal dorgoma namni keenya kun dhaqeeti qabalee keessa dhaqa qotee bulaa keessa aangoo irra wal lola qotee bulaa keessa aangoo irra wal lola qotee bulaadhaan alaagalee kuni qaanii yoo dandeettii qabaatan yoo hayyummaa qabaatan bakkitti aangoodhaaf illee wal dorgoman magaalaa Finfinnee keessa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin maan dorgomne eebar beekumsanii hayyummaa sanii Finfinnee keessa
bakka Shimalis Abdiisaa fa'a bakka eenyu Lammaa Magarsaa fa'a maasa hin dorgomne yoo ni gartee hayyummaan bakki isaan fakkaattu silaa achi namni akkamitti harka fiitiin fuudhee daaraa keessatti kaaya harka ifiitiin fuudhee namni daaratti filaaqa lakkii anachiin hin malle sunnaa olii nuti mangistii olii san hin dandeenyu nuti asumaa ganda keessaa qabalee keessaa qotee bulaadhaa wajjin abbaan gadaan lakkii simit booye ana filaa kana filaa what is that but abbaa gadaa jechuun simple thing simple maaliif achi maal goona bakki sun naan hin malle bakki sun warra biyyaa qabdi qotee bulaan keenya ni jira achi maal goona yoo ta'ellee bakkiin dorgomuu qabu olii kana mootummaadhaa wajjin mootummaa federaalaa keessa sigilee mootummaa naannoo Oromiyaadhaa aangoon si fakkaattu sani taganda keessaa qabalee keessa fi caa keessa fiigduun maqaa if billeessuudha jira keenya waan akkanaa fuuldurallee irraa guddadhaa arra maqaan keenya guddaa maqaan Harargeen qabsoo Oromoodhaa keessatti qoonni isiin qabdu ol aanaan sun irraan tana namoota hin taaneen badaadhaa jira xuraawaadhaa jira wallahi bakka hin fakkaannetti farqaadhaa jira nuutu if tuffachiisaadhaa jira edaanuu maaliif mootummaa central governmentii keessaa maaliif hanqannee maa dhabamnee guuf hin jennu it is not because of them it's because of our weakness akkaataa nuti itti yaannu irraa jechuudha nuutu daaraadhaan hin fedhu warri keenya kaafran qalloo kagale daaraa keessa gangalatan dakaa osoo nuti gubbaa kanatti eeynu silaa ifillee ol buu dadhaban nama ol kaasanii ijoollee amma dhufti ol kaasanii mooraalii isaanii ol dhaabuu qaban garuu they're in the opposite way qaaniin kanaa olii hin hafne qaaniin tun nama Harargeedhaa guutuu itti qaanfateeti san biraas kutee Oromoo guutuudhaaf qaaniidha that's what I say kanagaa kana akka akkan dubbatamnee fi kan wacan social media gubbaa warri akkatti wacu kuni akka kun hin baane yoomuma kun bahaa wanni kan wacaniif guddaan tokko kana waan biraatii miti waan biraatii miti kuni oduun ala jirti nam meeqaan koflu jiran duuba akka argetti nam meeqaatu warra hawwisoo maqaa Afrikaalootiin galte koflu jira dhiiroo jarri kun beelaa falaa galee namni guubeelee biyyarraa ala baqata warri waldaa Afrikaalootiin gale alaayee keessa baqataa nuutu akkas fakkeesse hojii keessan ijoolleen Tuulamaa ta'alaa galte Finfinnee keessaa aangoo dorgomti mootummaa federaalaa keessaa mootummaa Oromiyaa ta Finfinnee keessaa aangoodhaaf dorgomti ittillee maxxanan achitti hirkatan keenya kun garuu akkuma gabbu'etti dakanoo daaraa keessa qabalee keessaa liqaman barna godhaa dakaa gangalata dakaa daaraa keessa gangalata nuti an achiin hin fedhu nama keenya keessattuu warra hawwisoo afran qalloo ta'alaa galte achiin hin fedhu bakkiin an isaan hin fedhu wanniin an isaan dalaguudhaan fedhu silaa Finfinnee keessa Oromiyaa guutuu bakka bu'aniiti silaa gartee kan arra dubbachuu qaban malee ganda keessaa miti silaa arra bakka bu'aa Oromiyaa ta'anii dubbachuu qaban malee ganda keessaa miti tanaatu nu salphise akkasii fayyaa qabdu isa kibraa eenyuun afeera nam tokkoof hin carraa kenna yeroon qabu nam tokko ijoo feera takka namni yaada kiyyaan mormu islaayis booda kana barri bara ololaati dharaatu dhugaan lolaa laala barri bara ololaati dharaatu dhugaan lolaa Oromoo ayaa hegeree laala fuudhaa takka tankuutte seenaa dhiisoo ta fuulduraa sirreessoo ololli mi'a lolaatii garaa diinaa deebisoo eenyu na feera
أتمسراك دبيس اللالتو الدبيس اللالتو ويا فنقول له مال بيتي سفر بيجيتي نتوان بينو راسو جرا مي مال نانجي تمول وادي أو جالت أمد أتي تورا أولو لوفو ليسران بتو قمسين أولو لوفو وان زبن دفلارات روال جريتا دفلارات خفليت وان تكتبتشو خيه الجيف دود مالي نان كنو كتنو رادة لغني مال جيتين دبدا جولي كي تيسن نو إديت كو وانت كدب إن رادة لإدي مال جين دبدا جمال سفيرو جمال يوسف سفيرو جمال روكي سفيرو أبو روكي سخانة هيك أمي أبو هاي this is my all time friend يو دبتيغا دبت بيكدا ماني داجرا هيدا يا دبتشو انتاتو زبطية دبتو ليش هاي أبو Boy, هاي بوني خافتي boani videoon banu garuu waan abbaa gadaa saniin haasaa sagaleedha. أبو دبتو بيجي دبتو Lakki bari waan abbaa gadaa tanaatu xiqqoo bita maal jedhaniini namni keenya abbaa gadaadhaa tana faashina godhee jira akka amma akkuma huccuudha. yeah Ani duuba Oromoon kun maal ta'e karaa baditti deemamoo karaa tolatti deemaa na dhibdee jirti. Sirna gadaa deebifnaa hojii Oromoon akkaataa waan gadaan taate gadaa akkamiin magarsan abbaa gadaa yookaan abbaa bokkuu akkamiin magarsan jee bakka gadaan hundeedhaa jirturraa dhaqee qoratee duruu aangoo bakka aangoon jirturraa magarfatan akka aadaa Oromootti. naam Abbaa bokkuu hoo ta'uu feete dura bar jadhaabni isaa jiraachuu qaba. yaa Abbaa gadaa taayitilii bulchiinsa jedhu yookaan liqaman bar jedhuu miti kan namni qabaleedhaan walitti qabamee filu. me rukeysa siin qabaate amma argeetu wanni ta'e warra alaa galeetu diaasporaa galeetu abbaa gadaa ta'uudhaaf maarreedhaaf qotee bulaa ijoollee nyaachaadhaa jira. How do you see this? Ani wanni kuni wallaala tahi qilleensuma dhufe jala jallanneetuma gaa waan beektaa biyya dhacce takkatti waan yeroo san gatii qabduu waa nyaatta. Oromoon hoggaa abbaa gadaati ilmaan abbaa gadaa waliin jechuu tana faaruun tun jajjabaatte namu afaan nyaataa godhatu isaati akkanatti fakkaatutti ani. Okay. Afaan nyaataati karaan qirqitatanii Oromoo seenanii dubbii gadaa tana maqaa dhadha'uu abbaa gadaa jechuudha jedhanii hoo taate malee namni dhugaadhaan Oromiyaa keessa bakka feete hodhatte namni akka gadaatti magarsan gadaan maal akka taate beeku tokkos lamas taatuun dhabamu bakka gadaan baddees taate. Naam. Amma Oromiyaa gara bahaatti hoo as deebine Oromiyaa gara bahaa gadaan matumaanuu erga harkaa badde ofii futurtee raabaadorii qofa harkaa qaban. Gaafa maayyii sanuu raabaadoriin sunuu gaamman jirtu. Raabaadoriin sunuu huunno erga Turkiin baate boodaahu gaafa sirna garaadaatii fi maalii wal bulchuu erga eegalanii sirna harkaa faca'ee raabaadorii qofatti hafan. Raabaadorii jechuun sirna 8 tuutni gadaa tokko keessa dabru keessaa sadarkaa 2 qofa isiin raab jechuun lubboo jechuu ijoollee nyaachisaa jedhanii deemtee nyaata nyaattu gadaa oduu fudhatuun hin geenye amatti 16 dura. Haasi dhufe qasan makinna. Duuba an akka yaadutti namni hoggaa gadaa magarsina jedhe bar abbaa bokkuu filuuf gadaan jiraachuu qaba. Gadaan yoon jiraatin abbaa gadaa maal irratti fila? Amma nama walitti qabamee abbaa gadaa fillaa jiru kan abbaa gadaa naannoon hin filamu jara keenya. Abbaan gadaa gosaan hin filamu. Abbaa gadaa Karrayyuu, abbaa gadaa Booranaa waan jedhan addunyaa aadaa gadaa keessa hin jirtu. Oromoon akkuma baay'atee heddummaatee dhufeen gadaa akka mootummatti sirna mootummatti waan wal bulchuu hin danda'iniif faca'ee akkuma dhufeen bakka jirutti gadaa ofii qabatee hafee adda baasuudhaaf namni amma gadaa Booranaa gadaa Karrayyuu jammalee gadaan takkitti. Gadaan ammaas Booranaa hoggaa abbaa gadaa Booranaa wanni jedhan hin jiru. Abbaa Booranaa keessa gos Booranaa keessa abbaan gadaa shantu jira. Gosaanii miti ka jalatti hiriirtu yookaan gosaanii miti ka filattu yookaan balbalaanii miti. Booranni sabboo goona qaba. Sabboo fi goona jala gosa hedduu jira.
kuni hundi gosaanii miti ka filattu nama abbaa gadaati fi gosummaa wanni wal qabsiisee hin jiru dura durso abbaa gadaa karrayyuu waan jedhan hin jiru dogoggora abbaa gadaa booranaa wanni jedhan hin jiru dogoggora abbaa gadaa shawaa wanni jedhan hin jiru dogoggora abbaa gadaa kutaadhaan hin filamu abbaa gadaa gandaan hin filamu abbaan gadaa gosaan hin filamu abbaan gadaadhaa filamuuf dura tuutni gadaa jiraachuu mala gosaa fi kana wanni walitti naqe hin jiru. Akkasuma. Amma fakkeenyaaf gadaa amma naannoo teenyatti jirtu irraa odoo isinii kaasee himee gadaan teenya tanu bira jirtu ta'a booranaaf guji jirtus takkuma odoo kaasee qaccee qofa isinii himee akkuma istiraakchara gadaatu hubattan. Namni istiraakchara gadaadhaan beekne akkaataa gadaan itti ijaaramtu hin beekne waan abbaa bokkuu haasa'uun hedduu rakkisaan obboleeyyan kiyya. Gadaan kitaaba Asmaroom Laggasee irraa dubbiseen baranne hin dhageettiin hin baranne. Keessatti dhaladhee guddadhee as ga'e tuutan qaba ani michillee ani garuu abbaa gadaa ta'uu hin danda'u abbaa gadaatii miti abbaan gadaa jira ka tuutni kun aakaleen filatee na dura filatee qabu deemaati abbaa gadaa na godhaas hin jiru yoo tuutni michilleedhaa kun abbaan gadaa ka inni qabu sun ta'uufi baate fakkeenyaaf amma abbaa gadaa hin jennu nuti garuu abbaa bokkuu jenna amma isin hundu abbaa gadaatti waan beektaniif abbaa gadaa jedhee haasaa malee nuti abbaa gadaa hin jennu gadaan tawaaqaati jenna abbaa bokkuu jedhan. Nama gadaa bulchuun gadaan tawaaqaati qooda rabbiin oromoodhaaf kenne sirna bulchiinsaa cimaa rabbiin oromoodhaaf kenne tanamaatii miti ilman taane ilma namaan taane kanamaa abbaa gadaa jettee kayaamtuun abbaa gadaa hoo jette nu biratti gadaa kam siin jaan gadaa ka borumoo ka jiloomoo ka hawaasmoo ka roobaas siin jaan maqaa ilmaa fakkaata duuba hoonin isinii hime gadaa abbaa gadaa waan jiru kana yookaan abbaa bokkuudhaa qabaachuudhaaf gosaanii miti kafil karrayyuun abbaa gadaa filanna jettee hookaate maraatte wallaalte takka waan gadaadhaan beektu jechuutti nu badha. Hin beektu. Amma duuba keenya kunoo maraatuudha. Gadaa abbaa gadaa afran qalloo abbaa gadaa. Kuni garii ka Asmaroo kitaaba Asmaroom Laggasee irraa dubbisee gadaa dhagaye malee ka waan gadaan taate keessatti dhalatee guddatee hin arginu. Ka gurraan dhageettii taatu malee gadaa keessatti dhalatee hin guddatin ka waan gadaan taate hin beeyne. Amma tokko as jalaa reefu waan sitti barreessu gartee abbaa gadaa taatee harargeeni dhadhaa muka dibuu eessaa eegaltee abbaa gadaa ta'uun dhadhaa muka dibuudha. Abbaan gadaa dhadhaa muka dibaa. Laal wallaala jechuun wallaala ganaan nu keessa ciisa. Gadaa tanaa waan isiin taatee hin beeknu laal gadaa yookaan abbaa gadaa abbaa bokkuudhaa qabaachuudhaaf laal sila anamma hayyoota bahaa ta'e hayyoota harargee ta'e bakka galetti galeetiin gadaa magarsinaa ka'aan jaha. Gosaanii miti gadaa ka magarsitu. Gadaa magarsina gadaa waggaa magarsu kaanu paartii jaara. Paartii shanii. Paartii kana keessa gosa fedhenna qaba. Ani michilleen taa'oo ali jee michillee. Paartiin gosuma ajennuuti fakkeenyumaa paartiin gosuma caffeedhaa ta'ee ani immoo dirmajiin taa'oo jee dirmajii ta'a paartii fedhe keessaa filata dura. Namnummaan jiraatu kun hundi paartii gala dura. Bakka shanitti adda qoodame paartii shanuuma. Gosaanii miti garuu gosa fedheetta fedhu nooleen keessa jiraata ala keessa jira ituu keessa gaadullaa keessa jira baabbo keessa jira bakka fedhee keessa jira tuuta tokko keessa gosti hundi ni jirti naannoo sana paartii adda qoodatta akkuma amma kun shanee deeggaru amma kun OFD deeggaru Oromo Congress deeggaru akkuma kun OPDO deeggaru kana jechuu laal gosaan deeggarta OPDO nama dhaaba kana. Gosaanii miti ka deeggartu yaadni siyaasaa isaanii si fakkaata deeggartaa. Kanaafuu abbaan gadaa gosaa kan jedhu kun dogoggoraa isaa irra jechuudha. Kuni dogoggora wannumti akkasiitu rabbiin hin uumne abbaan gosaa damiina filatta gosaanoo deemu. Dhage durumarraahuu gadaan kun akkitti dhufetti gadaan gosaa wajjin hin deemu jechuudha. Gadaan waanuma gosaa wal qabatu hin qabu abbaan gosaa damiina jedhaniini nama gosa bulchu. Damiina jedhaniini damiina gosa bobbaasee jajjabii jalatti fidee oolchee bulcha malee gadaa keessa wanni gosaa hin galtu gosti hundi tuuta tokko keessatti argamti ka fedhe filatee seena waan taate. Duuba silaan ammaan harargee bahatti bokkuu magarsinaa gadaa magarsinaa bokkuu magarsinaa nu gargaaraa jedhanii dhaqanii uummata bakka gadaan jirturra akka bokkuutti magarsan baran dura paartii shanii ijaaramuu qaba dura. Gosa fedhe keessaa walitti laaqamee noolee keessaa ala keessaa anniyya keessaa ituu gaadullaa fedhu baabbo fedhu gaamoo fedhu abbaa caalee haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u paartii shanitti hundi qoodamee dhumuu qaba ilmi namaa kun caffee dabalatee
Paartii galuu qaba. Paartii gala dura. Paartii erga jaare booda gaa eenyu filata? Liidera paartii filatamu kam? Michilleen tuutni tokko fakkeenyaaf michilleen sun yoo caffeenis keessa jiraatanis keessa jiraadha ka'eeti abbaa gadaa filannaa jira. Amma ni filata. Gosa amma paartii kana keessa gosti Harargee bahaa hundi ni jirti. Gosti uummata bahaa kan hundi ni jirti. Fedhu karrayyullee jira mirga isaati. Fedhu bakka birallee shawallee dhufe keessa jiraatu mirga isaati. Paartiidha malee sirna bulchiinsa gosaatii miti. Sirna bulchiinsa gadaati. Sirni bulchiinsa badaa tuutaan hoogganama. Gogeessa jettiin gara luba jedhaniini gara wannoo kanatti luballee miti gogeessa jedhaniini. Maraafuu tuuta jennaan nuti. Tuuta jechuun paartii gadaati. Maqaan isaa tuuta gaa. Paartii afaan isinii galuuf afaan isin hubatuu dandeessaniin akka hubattaniif malee. Duuba namni abbaa gadaa dhaabbanna filanna hojee abbaan gadaa meeqa ta'a jechuun 5 ta'uuf deema. 5 tuuta 5 ka hoogganu jechuudha. Garuu hogga takkatti ka aangoo fudhatu tokko qofa. Paartii tokkichaa fudhata amata 8 sana hoggaa daba. Tuutni kunis abbaa bokkuu isaa qaba jala kun. Gosti hundi paartii kana keessa ni jiru. Akkasaniin gadaa oofan. Odo gadaa paartiitti hin jaarre gosaan galtee gadan jaara jechuun damiina fila jirtaati moo garaati. Gaa gosaan filan nuti damiina qofa agarra. Bulchaa gosaa damiinatti beekna. Bulchaan gosaa waan biraati. Kanaan waliin qabatu. Gadaadhaan waliin qabatu. Amma michillee hoo fudhatte gosti karrayyuu hundi keessa jirti. Baasootu lechi abrii taatu kuttaayyee jetta abbayyi dagaa jetta. Dooranni jetta gosti feete hundi tuuta michillee yookaan tuuta hunda'u keessa gosti wallaaqamtee jirti. Inumaa orgaadha. Tuuta gadaadhaa gosaan jaaruun orgaadhaa hoggoo duraatu. Sirni kun lamaan waliin qabatu. Wanni isaan dalagan gargar. Sirni gosaa wanni inni dalagu gumaa. Waa'ee fuudhaa heerumaa. Waa'ee tirmaa namaa dhahuu. Tirmaa namaa dhahuu jecha rakkataa ofii gargaaru. Waa'ee nama waa'ee akka adabu. Gorsuu lammii ofii tana gosa ofii tana keessatti kadhabe gargaaruu ka kararraa maqe gorsuu warra akka warra ofii bulfatu gochuu yoo nama ajjeese gumaa isaa baasuu yoo inni du'e gumaa isaa nyaatuu dalagaan gosaa tana kana keessa gadaan hin galu gadaan as keessa waan gumaa keessa waan qabu gadaan sirni gadaa waa'ee bulchiinsaa qofa waa'ee dheedaa waa'ee boordiraa waa'ee lafa qubsumaa waa'ee hodii inni dhufee biyya fudhatu ka'e biyya san diinarraa itti su'u hojiin gadaa tana malee hojii gosaatiin walitti sillaa qabtu gosaanis hin jaaran sirni ka gosaa sirna indemniitiiti sirna dhiigatti wal bitan sirna gumaatti wal baafatan sirna itti walitti fuudhan sirna hiyyeessa ofii ittiin gargaaran sirna gartee akkasitti dhiigaa sirna dhiigaati dhiiga jechuun gosa takka abar namni abbaan isaa achi lakkoofte tokko abar namni gosa tokko ka gadaa ammoo sanii waliin qabatu ka gadaa adda gosti hundi keessa jiraachuu qabdi tuuta tokko keessa gosti hundi wal keessa laaqamte keessa ciisuu qabdi maaliif kuni siyaasaadha dalagaa bulchiinsaati malee dalagaa sirna gosaati dalagaa gumaatii miti so kanaafuu ani maal tahee namni keenya ayyumtu guddaan ni beekne jennu asii gugatee ganda keessa yaa'ee abbaa gadaa fillee wal gahii nama gosan beeyin nama tuutan qabne eenyu abbaan gadaa kun ka eenyu yoo jetteen deebiin qabu ka tuuta kamiiti gadaan tuuta 5 qabu abbaan gadaa ka filtan sukkuni ka tuuta kamiiti ka michilleeti moo ka roobaleeti moo ka dirmajiiti moo ka halchiisati moo ka eenyuuti moo ka meelbaati jettee hoo gaafatte hin beekan tuutuma 5 gadaatu hin beekan ufiifuu tuutan qaban ati dura abbaa gadaa taatee filamuudhaaf dura tuuta qabaachuu qabda atu tuuta biiloon gootu keessatti biiloon gootu qabaachuu qabda ati eenyu tuutni kee waan isin jedhan hin qabdu amma si harkaa badde michillee ta'uu hin beek dirmadii taatee hin beek annan beek gadaa hawaasittoo bilbiltanii beek muraasittoo bilbilte michillee anuu nan beeka isaan dhiisi anuu gosaa mitiiti paartii isaanii tuuta isaanii anuu hin beek namni bar abbaa gadaa yookaan abbaa bokkuu ta'uudhaaf hoggaa duraa paartii miseensome paartii 5 qabaatu kanaafuu abbaan gadan jaara jiru asii galee ganda keessa deemee dalagaa ihaadigiidha dalagaa sirna gadaatiin balleessan nutti oofuu dhiisanii abbaan gadan magarta jee hundi dhaqee paartii 5 haara dhaabu hoggaa duraa uummanni achi jiru sun hundi paartii 5 jalatti galee haadhumu ergasii dhaqanii bakka gadaarraa magarsan gadaan heeraa fi seeran magar
akkanumaan gadan dhaabas jettee gaaddisi galatti namatti wal yaamtetti miti. Qumbii qaallu jira qaalluun tiitufe bakka abbaan bokkuu hundeen jirtu fedhan boorana dhaqanii fedhan karrayyuun dhaqanii achirraa eebbifatanii biqilfatan magarfatan aangoo ni magarfatanii hunduu tuuta ofii fudhatee hunduu tuutni shananuu abbaa gadaa qaba yookaan abbaa bokkuu qaba gaafa gadaan isaa dabar walii dabarsaa deema akkasitti malee kanuma lafaa ka'aniitum akka yeleqee qabaree mircaa liqaman bar mircaa himasin ganda keessa yaa'anii afaan nyaataa ta'ee gaa. Amma kunoo abiyyi fa'aan lammaa fa'aan ijoollee abbaa gadaa itti jirti warra abbaa lafaati. Waa gadaatuun beekani tuuta qabani tuuta kame ati yoo jetteen tuutan qabu waan gadaa waan kitaaba asmaroom laggas irraa dubbise taatu malee waan si himuun qabu keessatti hin guddan hin agarre hin beeku ijoollee abbaa lafaati sirna abbaa lafaatiin bulaa abboonni isaanii dhaalchisan hin qaban amata 100 fi ol dabarte gadaan bakka haftetti hafte malee Oromoo gargaa facaate irra hedduun Jimma irra hedduun Wallaggaa hundi qaataa gadaan harkaa batte eessa jira Shawaa keessa bakka xixiqqoo jirti Gujii fi Boorana keessa jirti Karrayyuu keessa jirti Arsii keessa bakka takka ni jirti Harargellee amma hanga xiqqootu Raabadooriin harkatti hafte Raabadooriin sunillee hin jirtu sunuu amata 50 oli 60 oli hin jirtu liphii akka hin jirreen amma ituun hogguu Harargee dhiharraa godaantee Karrayyuu galte tuuta galte filatteeti tuuta gadaadhaa shanan jiru keessa Karrayyuu kana keessatti bakka feete naqamteeti tuuta galtee tuuta qabdi tan naqamnee akkanumatti yaatu hin qabdu tuuta hin qabdu gadaa jaarra hoji'an sirnaan jaaru hoo beekuu baatan dhufanii nutuu ni beennaa nu gaafatu nutuu keessatti dhadhannee guddannee as geenne jaarsummaa kana booda gaafan baaftu Sookaanii seeraan magarfannoo jedhan nuti warra gadaa magarsuu miti manguddoo gadaan bira jirtu abbaa bokkuu abbaa gadaa qabdi tuutni hundi bira dhaqee achi dhaqee magarfatu malee ana kan namni lafumaa ka'ee heeyye poolitikaa qumaaraan naa galuu dadhabee jira moo namni gadaan tana akka dhabamsiisuuf deeman gadaa tana balleessanii akka isiin itti uumamte irraa balleessanii kararraa marsanii deemanii ammoo amaarruu balleessuu dadhabee hin balleessan ufumaaf itti badaan jedha warri abbaa gadaa jaarratee yaa'u haganuma yaada kennachuu bara. Thank you so much. Why to Rabaran Ada? Sabakan ke Hadur Ada nati amma Ruhe Saburuti namni warri patur sibe khasubatti Ada je beresu jira. Warri bodakhna sibe Ruhe Saburuja. Gumacha ke tifeddu gala tobi fayyade dam samajida warra ala gale man tan qote bulan kenya hiretti be balali fatkhano kabilalte. Ani namni gaa alaawaa gale anis warra yaadee galeetiin deebi'ee waa aangoo achi keessa barbaadatan danne. Atiis galteetuma deebite. Namni keenya kanuma bololli siyaasaa fixee gara aqwaraaciidhaan gartee karaa gabaabaan itti duroomu barbaaddatuutu maqaadhaa waggaa namni biyya alaatii dhufe jedhan kan baratin illee naguma nama barateet. Dhuga naam. Abiyyuu akkas jee nu arrabsee miti Mineesotatti. Eksi taksi mendatang udah semata PhD allonya gerak gaban diaspora negara Jepang. Nambi. Akas jem amma wi sam kofa kani dolar kuma shara county banki kai sangkam ne huguchi du hendunu milena raje bar. Ulta bise. Amma kana namni oggaa asirraa dhufe namni nama ufii kabiyyarraa beekan hiyyaata. Amma